اللي ربي نو فيسي جرا مدا سن اللي ربي نو فيسي جرا فيي جرا نما مدا كي فيي جرا هدو نمني في كنن كن نجتني اي كاب غر هدو نمني في كنن كن نجده ابسو هدو تيغيسه غندا اخيرا تري جرا لفه هدو تبيه تنجل جرا بوكو ببره دول فجر جرا نوتي امو واحد ربي نو اركيسي دلو تلفا ولو فكنا ما ين اركيسي الحمد لله كربين كان اركيسي جكيان اما سمو كاينون كن غافين كن نودبي الحمد لله رب العالمين جچونين برباد اينون كن كنودبي الحمد لله رب العالمين نمهدو galgala kaleessa afur kan keessa ijoolleen magaalaa keessa jirtu shekrobe dubbisnaa shekrobe argina jedhanii lukaan ka dhufantu jira nasimatanii akkasuma oromoon kiristaanaallee makiinaa lamaan dhufanii nasimatanii jiranii kanaaf obboloowwan kiyya galgala dhufanii waamina sayna galgala dhufanii oromoon kiristaanaallee makiinaa lamaan halkan sa'a afurii dhufanii na dubbisanii deemanii amma ammoo hamza shifaa waliin jirra haraa kiiloo jirra gammadee jira obboleessi kiyya mansuurillee naaf dawwalee jira reefu ammaaf dalagaa qabaa bor wal arginaa bor isin bashannansiisaa borna waliin deemtanii bor waliin haasawa goonaa baganatti dhuftanii lafatiyyatti dhuftanii lafateenatti dhuftanii naan jedhanii anillee akkuma isin argitan kana qullama akkanumatti ka'ee dhufee maaliif jennaan shaantaan finnee wanta akkam finnee maaliif jennaan mana kiyya deemaa jira mana kiyya dhufee lafa kiyya dhufee baga namni itti dhufellee na simatee wallaahi haala gammachuu guddaa keessa jira nama gammachuu guddattuu natti dhagaame kanaaf jiruu duniyaallee rabbiin nu haa gammachiisu daranaa kirattillee rabbiin nu haa gammachiisu jedha baga gammaddanii baga gammannee kanaaf lakkoofsa muummee ministeeraa qabaata rasmaan nu ergaa salaam jenneeni zayyarree suura wajjin kan mareen deemnu kun dhaamsa keenya I know. Yakas. Obboloowwan kiyya laala. Laala mee ardii kan ni laala mee shekroobeen har'a gammadee jira. Shekroobeen kana ol maal gammada? Shekroobeen kana ol wanni inni gammadu maaltu jira? Har'a yoo isin sheerin gatiin shekroobee addunyaan muluu shekroobee yoon ta'in gammachuu shekroobeen qabdan. Wallaahi dhugaman gammadee gammachuu shekroobeedhaan qabdan addunyaa mara yoo FB'n gamni TikTokiidha gama YouTubeidha. Shekroobee yoon ta'in garri martu ta'uudha qabaa je'anii garuu na gammadee ardii tana baga dhufee yeroo walaa kiyyaaf ardii kanarra dhaabadhe akkasuma sana mootiin baay'ee wallaahi obboloowwan kiyya wanni waan dhumatu miti maashaa Allah bagan gammadee bagan ka Oromoo ta'e baga saba Oromoo ta'e bagan gammadee baga saba Oromoo ta'e shekroobeen baga keessan ta'e jegnaadha wallaahi yani wanta akka sodaa takkallee nama qabuudha miti akkasuma sammootiin wama ta'ee haa ta'u jedhee wallaahi osoo du'ellee nagahee baqqaan rahaa galfadhee jira nama sodaa lee qabu sanii miti haa ta'u hawwii bahee jira hawwii hedduu gammachuu hedduun na dhagaame baga teenna taatee namtichi akkuma galeen nyaata manatti sufra irratti isaaf qophaa'e ka gosa tokko nyaachisu bar gosa tokko ganda tokko nyaachisu nama tokko qophaa'e kaan liqimsee kaan alanshee kaan ulatee kaan siphatee kaan dhugee kaan dhandhamee wayita inni achii ka'u garaan isaa ayisuuzii meeshaa irratti an fakkaata. Nama garii fa'a asdaraariin huccuun inni ittiin cufatu kun cituuf ta'a osoo achirraa utaalee isi balleessa. Kana fe'atee taraawwii dhufa namni garii. Warri wayita imaamni salaachisu balbala jala tataa'u tokko beeytu haga jilba qabatanii warra balbala jala taa'u jira. Fe'atee dhaabachuu hin danda'u makiinaan fe'aa qabu gommaan jala tanaffas akkasiini maarshii jijjiiraa dhaqee bitarra dhaabbatee mirgarra dhaabbatee bishaan shaggariin ofirra gannaqee salaamiin ofirra gannaqee boodarra kootii ofirraa darbee taraawii yaabata. Kootii ofirraa darbee shaamizii darbee yoo boodii darbee akira boodatti deebi'a jedhee surree baafatu hin ta'u manatti gale. Namtichatu jedhani marqa kana yoo dhiise marqa guddaa wayiitu afoo kaa'amee jiru ramadaana keessa. Marqa kana yoo dhiise marqi du'ee bula. Yoo nyaadhellee anatu du'a garuu marqi lafatti bu'ee du'ee bulurra an nyaadhee du'ee buluu wayya jedhee waan jiru guutuu liqimsee jedhanii namtichi dubbiif karaa kana bahee namtichi gara manaa galee nyaata qophaa'e kana ijaan daawwataatuma cinaan magriba eega. Tokkotu barreessee waan jedhe ramadaana keessa sagalee jaartii kiyyaa irra sagalee magribaatu natti tola jedhe. Sagalee magribaa irra caalaan sagalee mi'aawaan ramadaana keessa sagalee magribaati. Sagalee namni gariin itti aaru immoo sagalee salaata subhiiti. Haga naannoo keenna azaananeetti nyaadhaa jedhee baroole.
haga naannoo keenya azaananitti itti kufaa akkasuma jettaniimi garuu wayita magribaa bakka fedhan yoo azaananii ma nyaattaniimi wayita iftaaraa bakka fedhe namni azaannaan numa nyaata garuu wayita obboroo immoo wayita suhuuraa haga naannoo keenya nyaatanitti azaananitti ma nyaadhaa waliin jedhe namtichi nyaanni qophaa'ee fi gara qiiblaa jira nyaanni qiiblatti achi garagalee nyaata kana sallafe kanarra foontu dhiyaate foon nyaata kanarra jira salaata seen magribni azaanamnaan timiruma afaan kaatee kaan immoo salaama baafadhe itti baasa jedheetiin salaata seen yoo inni salaata seenu adurreen takka rahmatuma rabbii fakkaat dhufte adurreen dhufteetuma foon inni silaa nyaachuuf karoora qabu san qarooruu eegalte lafarra akkuma namtichi jureeji jedhe ummii wa salaatii jedhe yoo salaataaf yoo adurreef utaale salaata bada yoo adurree dhiise immoo foontu badaa jira jidduu kana dhama'ee dafee faatiyaa akka godhe maree jilba qabata achumaan jilbumarra achi deemeeti adurree dugda qabee sami allahu liman hamida yoo inni adurree duubatti darbe adurreen duuba meeshaa caccabsite mucaan xiqqaan dhaabatee laalu jira waan abbaan dalagu jaartiin rifattee manaa gadi baatee maaltu maal ta'ennaan aabbatu sami allahu liman hamida darbee achi erganni salaama baafatee jaartiin dhuftee maaltu ta'e abbaa ibaluu jennaan meedhiisi jedheen har'a salaata keessa rukuun jiraachuu baate silaa durreen foon fittee deemi akka kana seeqachuun sunnaa rasuula rabbiiti sallallahu alayhi wasallam حتى إنه تبسم في آخر لحظاته تبسم في سكرة الموت صلوات ربي وسلامه عليه وصروهين كيس أبغى جرت سيكة الرسول سكرة كيس جرن جرتو من عائشة والفوداني صحابة كانت تسلفني صلاة جرا وقاد دمي سديه ختامة مرئيس أرجانيتي من عائشة كيسا irra guutuu namaati jechuun nama gartee guutuu iimaanaa qaba namni ja'amee rabbii fi rasuul biratti beekamu nama akkamii jechuun ni beekta nama guutuu iimaanaa qaba namni kun dhugaan nama gaarii nama rabbii fi rasuula rabbiif alayhi salaatu wassalaam ajaja isaanii godhee bulu jechuun nama akkamii jechuu yoo baruu barbaadde kunnu hadiisa bareedaa kana dhaggeeffadhu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا الله أكبر وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الله أكبر أبان هريرة إرجم ربي ترى عليه الصلاة والسلام يرو ديسا إرجم ربي كان جانجي أبان مالجي رسول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا الرجوتون مؤمن توتا غرغرتي إيمانات نمني يكون إيمان غوتوك أبا نمني جام نمني إيماني سا غوتو نما ربي أفقام بوتامي نما أغان رسول ربي عليه الصلاة والسلام هدن نوغو دي هدن جلدين نما رسول ربي تف عليه الصلاة والسلام أججزا فلتي جلدين نما ربي داف تولو نما رسول ربي صلى الله عليه وسلم تولي نمني جام نمني إيماني سا غوتو نمني جام خير إنن كم نيچو إيماني سا غوتو دا gama imaanaati namni kun jaba namni jaamu nama jabaadha namni jaamu nama boksii nama tumuu beekuu miti dhaggeeffadhu nama arraba qoree qabuu miti dhaggeeffadhu nama gochaa fi jechaan illee nama miidhuu miti beek nama riqoon illee nama dha'uu miti beek maal jira rasuulli sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum khuluqaa nama gartee haala tolu je nama amala tolu je nama jechaa fi gochaan illee rabbii biratti subhaanahu wa ta'ala namni sun hedduu tola ooluudhaan beekamu nama miin jechaanis gochaanis nama rabbii isaatiif bulee duraan dursee nama rabbii isaa gabbare eega rabbii isaa gabbare immoo nama rabbii subhaanahu wa ta'ala waan rabbiin ajaje waan rasuulli ajaje hojiirra oolche akhlaaqa gaarii qabu amala gaarii qabu isan qofa wa khiyaarukum filatamaan keessan je khiyaarukum linisaa'ihim namni filatamaa namaati namni nama gaarii namni jaamu nama jaartii isaatiif toleya hajaartiin isa duubatti isa durattis haqa kiyyanaa guuta jettee itti gammachuu qabdu
haqa jaartii lafa hin keenye, haqa jaartii guutu, haasawaa keessattis haqa isii eeggatu, gocha keessattis haqa isii eeggatu, qabeenya keessattis haqa isii eeggatu.